Eid Mubarak. Eid al-Fitrii addunyaa guutuu keessatti bifa nama boonsuun kabajamee ooleetiin jiram. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhum. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya baga isiniin gahee bakka walumaan geenye isiniin jecha warra baranaa kan bara hedduu rabbiin nu haa taasisu. Qophii keenya irraa kana keessatti Eid maal fakkaatti akkasuma ammoo ummanni keenya Eid haala kamiin kabajatee oolee waan jettuuf ajjeechaa gara jabinaa obboleessa keenya Amaanu'eel hordofuudhaan deebii komishinii mootummaa naannoo Oromiyaa kenne irratti abbaan Amaanu'eel waan jedhan qaban kanas gurra isin buufna. Akkasuma ammoo ilmaan Oromoo Wallaggaa kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti adda baafamuudhaan ajjeefamaa jiraachuu odeeffannoo baay'eetu jira. Kanneen keessaayis muraasa gurra isin buusuudhaaf kurfoofnee asitti argamna. Isinis obsaan amma xumura qophii keenya akka nu waliin turtanii fi akkasuma ammoo qoqqoo duraan uummata keenya biraan akka nuuf geessan kabajaadhaan isin gaafanna. Itti dhiyaadha. Toleegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jalqaba qophii keenya irraan kanaatiin oolmaa Iida bara kanaa isin dhageessifna. Itoophiyaa keessatti Iid al-Fitrii bara kanaa kan durirraa adda fakkaata. Keessattuu magaalaan Finfinnee baay'ina namoota bahee Iida sagadee xiqqoo malee Makkaa fi Madiinaadha fakkaata. Saniifuu Makkaa fi Madiinaa yeroo Arafaadhaa yoo jenne ni danda'ama jechuudhaan namoonni baay'een dinqisiifataa oolanillee murni ofiif malee namaaf jireenya hin hawwine nagaruu wadeetnu waan jedhan fakkaatu. Hoggaa dhaabbatanii harka qonyarra kaayatuudhaan baay'ina namoota Iida salaatuudhaaf bahee Finfinnee dirree Makkaa fakkeessa kana argan. Oromoon baay'inaan achitti argamuu qofa osoo hin tahin amantiin osoo hin qoodamin jaalala isaa waliif qaban laaltee finxaaleeyyiin aaraan buqtahuu qofa osoo hin tahin bakka garitti bilbilteeti jirti warri jedhee itti qoosuus hin dhabamne. Xiiqii keessa uummata seensanii bifa daran ajaa'ibsiisaa ta'een uummanni bahee taarikii hojjetee ooleetiin jiram. Akkasuma godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti haala bareedaadhaan bahanii salaata Iidaa kana salaataniitiin jiru. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti seenaa ajaa'ibaatu hojjetame. Dargaggoonni baay'een salaata Iidaatiif bahanii achirratti argamanii turan akkuma salaatarraa bahaniin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee ta'aniitiin jiru. Kana qofa miti. Uummata Muslimaa kan Filisxiin keessatti rakkachaa jiruuf illee sagalee ta'uun isaanii kan daran nama boonsudha jedha warri achitti argame. Magaalaa Kamisee keessatti haala nama gammachiisuun salaanni Iidaa kun salaatamuun ijoo miidiyaa hawaasummaa taheetiin jira. Namoonni baay'eenis gammachuu Iidaa kana bifa garagaraatiin ibsachaatiin jiru. Suuraawwan Iidaaf maxxanfamte baay'ee keessaa suuraan ijoo miidiyaa hawaasummaa taatee akka malee namni yaada irratti kannataa jiru suuraa waboon gaara keessatti akkaataa kanaan salaata isaanii salaatan kana. Akkasuma ammoo suuraa Dr. Awwal Qaasim Malootii fi suuraa Dr. Heenok Gabbisaadhaan namoonni baay'een post gochuudhaan yaada garagaraa irratti kannatuudhaan dinqisiifachaatiin jiru. Oromoon yoomillee taanan tokko amantiidhaan hin qoodamu. Ayyaana walii kabajaa har'a ga'e ammas akkasumaan kabajaatiin jira. Oromoonni biyya alaatis baay'inaan Iida gammachuu dabarsaa akka turan viidiyoolee baay'ee maxxansaatiin jiru. Kun Iida Oromoonni magaalaa Johannesburg South Africa keessatti salaateedha. Toleegaam kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan Iidaa hagana erga jennee boodam kan obboleessa keenya Wallaggaa Dambidoollootti ajjeefametti isin dabarsina. Dambidoolloon imimmaan bishaanii osoo hin tahin dhiiga boohaatiin jirti. Akkasuma kutaalee Oromiyaa garagaraatti ajjeechaan lammiilee nagahaa cimee itti fufeetiin jira. Ajjeechaan guyyaa lama dura Dambidoolloo keessatti waraana mootummaatiin obboleessa keenya Amaanu'eel Wandimmoo waraanni mootummaa ajjeese kun namoota baay'ee dallansiisuudhaan yaada garagaraa irratti kaasaatiin jiru. Irra baay'een namoota akka yaada kaasaa jiranitti osoo badii fedhe qabaatellee nama to'annoo seeraa jala jiru tokko murtii tokko malee sobanii abbaa torbeeti jechuudha baasanii uummata duratti ajjeesuun gocha gara jabinaa qofa osoo hin tahin duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru jechuudhaan hammeenya mootummaa kanaan bifa garagaraatiin balaaleffachaatiin jiru. Dhimma kana hordofuudhaan BBC'n Afaan Oromoo abbaa Amaanu'eel har'aan tana dubbiseetiin jira. Ilmi isaanii abbaa torbee miti. Takka maqaa akkasiitinuu shakkamee hin beeku kan jedhu abbaan Amaanu'eel
gabaasa BBC kana keessaa dhageessu. Ammas hamma xumuraa akka nu waliin turtan kabajaan sin gaafanna. Kibxata darbe magaalaa Dambidollootti ajjeechaan dargaggoo Amaanuel Wandimuu jedhamuu fi poolisiin miseensa abbaa torbeen shakkeetti raawwate komii kaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa fi namni BBC'n dubbise poolisiin addabaabayitti dargaggoo kana akka ajjeese himanis mootummaan naannoo Oromiyaa garuu kana ni morma. Dura qoratamuu qaba jechuunis ibsa. Abbaan Amaanuel obbo Wandimuu Kabbadaa ilmi isaanii namoota lama rukutee osoo miliquu qabamuu isa poolisiin ibsee fi miseensa abbaa torbeen shakkamuu isaa hin fudhatan. Ammayyuu ittaanaa gaafas waan mudate akkanaan isaan dubbiseera. Duusa nageenyanii nanumaa dhufanii waraanuma dhufee nama qabanii mana fattashanii maal ta'e jennaan waan ta'e hin beektu naan jennaan bakki waan ta'e hin beeku jedhanii bartasaa naan jedhanii akka anuma wajjin deemee akka anuma afaan irraa koo mana fattashamee yaatanii na fuudhanii deemanii makiinuma argamu isaanii nageessanii waajjira poolisii lannaa dhaqaa irra seenaa dura agartee mucaa reeffaa hojjetee lafatti dabalaa irratti argitee mucaa kootii kun jettee hojjete mucaa kootii kun jettee gaafa hojjete seenu musumaan mucaa keetii jedhanii kan boossee seenii natti naqaa malee jettee achuma rabbashitee waajjira poolisii kanumaan kana booda namti nu fuudhee dhaqee mucaa kee awwaallattuu naan jennaan awwaalladhaa maalii gooftaa koon jedheeni waan akka dhaqee awwaalladhuu naan jedhee isheen bahee fudhadhee gaafa bahu immoo seenaa dabaabaayii iddoo sana keessee xinnoo ofii gura dhabdee injitee bakka addabaabaayii naannoo keessatti bakka addabaabaayii gangalattee injitee isa injite sanaa xinnoo mureebanii inni ganama dhufee manaa nu fuudhee dhufee dhawwee bakka nurraa dhawwee warra nu fayyadamuun nurraa dhawwee kan biraan ishee reeban immoo kan biraan nu reeban ture nurraa dhawwee bakka booddee caafanne garuu nu rakkisee kennaan itti dhiisnee gallee mana keenyatti boonyee bakka jaarsoliin biyyaa dhaqanii reeffa nu fidan awwaalladde bakka. Eessatti awwaaltan? Biskaanatti awwaale Biskaana Sillaasee. Biskaana Sillaasee yeroo dhattan addabaabaayidhuma ture jechuudha reeffi? Addabaabaayii irratti ciisee kufee jira akkuma qilleenfatee jirutti harkisaa hidhamee jira qilleenfatee ciisee jira. Ilmi keessan ilma akkamii ture garuu mucaa akkamii ture Amaanuel mee isin abbaa isaatiin natti himaa? Mucaan kun ijoolleedhuma manuma sagadaatti guddate nama isaatii ta'ee daakunidha. Akkamiin ajjeesaniidhaan yeroo namni isinitti hime? Uummatuma dandeelloo gaafatanii uummata biratti galmatti fakkaata odeeffannoon erguma si'ee kadhan dhaga'u malee walii waan nu badheen qabu kaareefuu man arge. Gaafa dheengadda rakkoo kun dhalate manuma ture manaa ba'ee ture isin mana turtanii? Ganama manaa ba'e. Ganama manaa ba'e. Egaa poolisiin akka jedhutti miseensa abbaa torbeetii yeroo dhukaasuu qabneedhanii isin akka abbaa tokkotti ilma keessan kanaan shakkitu? Maaliin qaama waan sagalee kana takka maaluma sagalee kana reeffi natti dhaga'e malee inni sagalee kanatti mucaa kun beeku takka takka sababa kanaanis mucaan kun akka dhaamee hin beeku takkaan beeku takka. Namoonni gadda dhufan maal jedhu mana keessan? Egaa isaanii wantu gadduma gaddaa osoo malee maamaan isa matti dhaaga. Ijoollee biraa qabdu isin? Eeyyee qaba. Amma harmeensaa akkam ta'ani jajjabaatanii? Nama waan jettu jirti gaa waan jettu. Amma garuu jajjabaatanii isin? Waaqayyoo fudhatu maal jennaa isa quu dandeenya. Tole waaqayyoon isana jajjabeessu. Dhageessaniitiin jirtu mootummichi duguuggaa sanyii Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuun kuni ragaa guddaadha. Gama biraatiin ilmaan Oromoo Wallagga kutaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti konkolaataa keessaa buusanii maqaa shanee jedhuun ajjeesaa akka jiran gabaasa gaggabaabaa kanam akka itti aanu kanatti ammas isiniin geenya ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennam. Gabaasaalee kanneen Habtaamuu Lammuutiif gama keessaatiin ergame. Akkas jaa gabaasni kun hojiidhaaf hangara Arsiidhaa imalaa jira magaalaa Bokkojjiitti erga baanee boodam sakatta'iinsaa jira jedhanii hunda keenya konkolaataa irraa erga nu buusanii boodam hiriira galaa jedhanii waraqaa eenyummaa laaluu eegalan achiin booda mucaa qeerroo wahii tokko waraqaan eenyummaa isaa Wallaggaadha jedha ture gaafii baay'ee gaggaafachaatiin turan ati shaneedha jedhanii wareersaatiin turan nuun ammoo deemaa jedhanii mucaa qofatti hambisanii maal akka godhan rabbiitu beeka jechuudhaan namni kun gabaasa kanam gama keessaatiin Habtaamuu Lammuutiif ergeetiniin jiram. Mucaan kun Rabbirraa Wirtuu jedhama. Miseensa dhaaba kamiituu miti. Eebbifamee hojii barbaaduudhaaf Burraayyuu keessa obboleettii isaa bira erga dhufee torbee tokkollee hin guunne karaa irratti qabanii waraqaa eenyummaa isaa gaafannaan itti agarsiisee jarri qaama nageenyaa ofiin jedhan kun mucaan dhalataa Wallaggaa tahuu akkuma hubataniin shaneedha jedhaniin achi buutee isaa dhabamsiisanii namoonni baay'een feesbuuk irratti iyyaafachaa turuun isaanii yaadatamu. Qaamaa fi qalbii miidhanii shororkeessaa jedhanii
foddaa TV Itoophiyaa irratti agarsiisan jira. Miidhama isaa suuraa isaa durii fi ammaa ilaalaa madaalaa jechuudhaan namni kun yaada kana gama keessaatiin itti ergeetiin jira. Bara kana kadhaloota keenya adda baasanii hidhamuudhaan shororkeessaa jedhamnee haala kanaan gidirfamaa jirre jechuudhaan barreeffama caaltuu Taakkalaa Beetuu kanas gama fuula Facebook isaa irratti Abtaamu Lammuu maxxanseetiin jira. Egaa kana jechuun mootummaan kun hagamta garaa akka jabaatuu fi ilmaan Oromoo Wallaggaa kamiin akka inni gidirsaa jiru kanarraa hubachuun ni danda'ama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan kana callifnee walirratti ilaaluu hin qabnu isiniin jecha qophii keenya kana qoqqooduudhaan uummata keenyaaf akka daddabarsitan gamanumaan isin gaafanna. Hamma qophii biraa qabannee isiniif dhiyaanutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.